ربي أرجو مكيتني نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوفتوتا ماتي channelii kiyya akkam jirtu nagaadha fayyaa keessanii baga jiraattanii isiniin jedha. Hadhamoo viidiyoo gabaabaa tokko walitti deebinee jirra. Namoonni yeroo baay'ee zoomii akkamitti bananna jettanii karaa garaagaraatiin dhiphataa turtanii zoomii amma pilaastoorii irra seennee zoomii gadi buufna. Amma gadi buutti jira beektu akkanatti erga gabbu'ee ka'ee amma xiqqoo ni obsina. Inshallah gabbu'ee jira. Open jennee seenna asii baane amma kiroom irra seenna. Laazima zoomii banachuudhaaf kiroom itti fayyadamuu qabdanii. Kiroom irra galtanii namma asitti iimeela mataa kiyyaa qaba. Iimeela kan kiroom ittiin banadhe Google kiroom ittiin banadhe isaaniin seenuu deema jechuudha. Isinillee yoo isaan seentan isiniif wayyaa. Namoonni Facebook irraan seentanu kiroom kanatti fayyadamtanii baay'ee gaariidha yaada. Ammaan iimeela kana qaba. Iimeela kana fudhadheen duuba deeme zoom irra deeme achirratti ittiin bana jechuudha. Amma hin argitan jedhee yaada. Obsa kunooti amma kuni iimeela kiyya iimeelaan ittiin banuuf deemu jechuudha. Amma as keessaa baanee gama zoom deemne gachuu kaasna yeroo tokko eegii gachuu kaasne akkanatti nuu fida. Amma xiyya ka gara bitaa jirtu dhiifne ka gara mirgaa ka mallattoon itti qabaa jiru kana asirra gachuu kaasna yeroo tokko obsaan eegaa. Asirra bakka ani mallattoo diimtuu itti mare kana yeroo tokkoof bakka sana argachuu kaasna. Karaa salphaadhaan isin barbaachisa isin fayyada beektu bakka kuni. Amma erga bakka kana rukuttanii oh my god asitti viidiyoon hin mul'isu. Amma asirratti viidiyoon hin mul'isu. Bakka isin bakki itti rukuttanu bakka Google jedhu bakka Facebook jedhu miti bakka email jedhu miti bakka Google jedhu bakka Google jedhu rukuttan. Amma beektu asitti viidiyoon xiqqoo hin mul'isu. Bakka Google jedhu irratti gachuu kaastan. Erga achirra gachuu kaastanii kun akkanatti isinii fida. Kun amma email amma kiroom irratti isin agarsiisa asirratti naa baasee jira. Amma Anwaar Jimmaa jedhu kanarratti ana achirraan banadhe jechuudha. Amma kallattumaan gama zoomna dabarsee jira banamee jira. Amma bakka kana yoo gachuu kaase naaf banamee jira jechuudha. Akkasitti kun amma banamee jira naaf fidee jira. Maashaallah namoonni zoomii yeroo baay'ee banachuuf isin rakkisu haala kanaan itti fayyadamaa karaa salphaadhaanii. Bakka ammoo irra deebi'ee isiniin jedha. Bakka amma mallattoo viidiyoon isin agarsiisuu dide bakka Google jedhu irratti rukuttanii bakka Google jedhu achirra gachuu kaastanii Facebook irratti miti Google kan jedhu laazima mootu awwala akkaawuntii